ammas dhimmoonni xiyyeeffannaa barbaadan jiru. Gaafii keessan irratti tokko tokko akkan argetti juuntaa guyyaa 15 keessatti mo'attanii dhuguma baa'oo shanee maaliif dadhabdanii humna dadhabdaniiti moo humna waan hin qabaanneef moo maal inni kan jedhus ka'ee jiraachaa. Conventional war kan ta'ee fi riphee lolaa kan jedhamu kun garaagarummaa mataa isaa danda'e qaba. Conventional war kan ta'e meeshaa gurguddaa qabatee birgeediidhaan maal ijaaramee fuula duratti kan waraanu jechuudha. Amalli kaabarratti ture kana ture. Saraawitiidhaan jechaadha raayyaan. Kan riphee lolaa akkasii miti amalli isaa. Loojistiikii uummata keessaa argata. Guyyaa guyyaa siviilii ta'a. Uummata wajjin oolaa waltajjii isin gaggeessan keessa hin oolu. Odeeffannoon argata. Nama dubbatu ilaala. Galgala deemee immoo tarkaanfii sukkanneessaa irratti fudhata jechuudha. Amalli isaa baay'ee wal xaxaadha. Kana balleessuun kan danda'amu akkuma qurxummiitii jechaadha. Qurxummii Paasifikii yookiin Atlantik Ooshinii keessa guurtee hin dandeessu. Guutumatti balleessuu yoo danda'ame bishaanicha gogsuudha. Paallaa duraan dursee wanti Shimallis jechaa ture hedduu kan nama aarsu kan nama gaddisiisuudha. Wanti achi keessa godhamaa ture waan bilchiginnaati, waan dhaabate. Caffee jechuun silaa barri caffeeni kan mootummaati kan seerri itti bahu malee dhimmi bilchiginnaa kan itti qabaaxaraa itti hojjechaa oolan dhaabbilee siyaasaa itti hamachaa oolanii miti. Kaanii akkas koone jedhanii kan itti hamachaa oolanii miti. Kuni kan nama argisiisu hagam akka dadhabaa ta'an siyaasa aabaa caadaa siyaasa warra hin beekne jechuudha warri kun. Silaa otoo beekanii mootummaa fi dhimmi mootummaatii fi dhimmi dhaabaa garagara. Achi niitiin achi teessu sunis loomii badhoo jedhanii kana dhaabsisuu ni dandeessii ture silaa maal beekti malee isheen siviil sarvisii baate akkuma jara kaanii achi gurdishoonadha eenyu sana bitatanii digirii sana bitatanii qabuudha malee dhugaan otoo jiraate namoonni kuni dhugaa kanatti amanuu ture dhugaa kana beekuu ture wanti kuni sirraa'uu qabaa ture dhaabi jechuu ni qabdii ture yeroo inni waa'ee dhaabaa waa'ee kaan kadhannee kaan maal goone gaafa jedhu kana jechuudha. Hunduma caalammoo kan nama hedduu aarsee kan nama hedduu gaddisiise waan Fiqaaduu Tasammaa jedhee otoo jennu Fiqaaduu Tasammaa gara tokko waan fedhu jedhe jechuun keessa isaati kan inni jedhe jechuun egaa bara buqqeen barri kennee fi dhagaa cabsitii jedhanii Fiqaaduu jechuun akkuma Ermiyaas Laggasa kanaa Guraagee Oromoo keessa galeedha. Sanyii namaallee tuquun barbaadnu garuu waan akkasiin ergama akkasii sana fudhatee kan galeedha. Ermiyaas Laggasaas barreesseera kana. Hiriyaa koo baay'ee best friend koo maalii koo akkasii waliin guddannee maalii jennee jedhe dhalootatti waliisoo haa ta'u malee namni kun Oromoo miti kan guddates Finfinnee keessatti lammaffaan nama korraaptidha. Yoo ifatti dubbachuu barbaachise opiniyoon guyyaa bara 25 maalii yeroo ishiin kabajattu qarshii miliyoona 50 ol isaa baasanii miliyoona 50 ol isaanii keessa naannoo miliyoona 8 kiisii Fiqaaduu Tasammaati gale. Fiqaaduu Tasammaati waan sana kan qindeessaa ture qophii sana kan qindeessaa ture. Fiqaaduu Tasammaa jechuun nama yakkamaa dhugaa dubbanna ta'e nama kana har'a ka'ee kan dargiin uummata Tigraay hin jedhesanii qurxummii fixuu barbaadne jennee qurxummii sana fixuu hin dandeenyu qurxummii otoo hin ta'in garba sana fixuu qabna garba sana gogsuu qabna jedhe ammas explanationii kennuu isaati waraanni kaabaa conventional wariidha. Kanaaf conventional warii kanaanii guyyaa 15tti mo'anne mo'achuu isaatiif iyyuu waaqatu beeka innuyyuu dhuguma mo'atan ta'e guyyaa 15tti mo'anne kanammoo mo'achuu kan dadhabnee fi guyyaa nu wajjin oolu guyyaa isaanumaan jechaa jira. Nu wajjin oolu nu keessa jiru maal jedhu achiin booda galgala tarkaanfii irratti fudhatu kanaafiyyuu kana gogsuun kan danda'amu yoo garba isaa gogsine jechuun yoo uummata Oromoof hin ta'edha. Uummata Oromoo keessaa akkuma gadheen
itti manii cinaacha kan cinaan itti manii hin gallee fi cinaacha caccabsan iyyuu hin galuu fi kan jedhamu suni Shimallis Abdiisaa achuma jira. Walaa eenyu loomii badhoo maal hundi isaanii achuma jiru. Isaanii tokko kan inni isinin fixa jechaanii jiru. Ifatti kanan isin fixa jechaanii jiru isaaniidha. Maaliif isaanis Oromoodhuma. Isaanuma keessaa namoota maqaan dhoofnu malee isaanuma keessaa wal qorachaan turre obboleessa keetii fi qarshii ergite obboleessi kee waboo keessa jira obboleessi kee akkasiidha akkas jedhanii wal qorachaan turre jarri kun hin beeknu. Kanaaf gaafa kana jedhanii namni kun maal abdateeti maal duuba laaleeti kan kana jechuu danda'e. Uummata Oromoo miliyoona 40 fixaa yoon kana godhe qofani waboo fixuu danda'a. Akkas yoon godhin mo'achuu hin dandeenyu. Garbi kuni kana kan jedhu kuni dhugaadhaan kan nama gaddisiisudha. Dhugaadhaan kan hedduu nama aarsudha. Namni kun yoo dhiifama gaafachuu baate uummata Oromoo qabadhaa kana.